Okay, Mathematics grade 11 unit 6. What is matrix and determinant? Waan jedhu tokko tokko mul'ata. What is a matrix? Matrix jechuun maal jechuudha? Determinant jechuun maal jechuudha? Nuti isaa kana jala yeroo ilaallu maal jedha? Compute after outcomes inside jechuudha. Dhuma conclusion in this unit is is go together, is concluded in once. Outcomes inside completing this unit, you should have to be able to you know the content about the matrix and now specific idea, methods and the principles of the concerning matrix, performing operation on matrix يعني قالوا جريان matrix يعني تبدأني matrix يعني تبدأني matrix يعني تبدأني وروني هذيني matrix. what is the matrix يعني هكذا matrix يعني بتنيس matrix يوس جتني سركون غابو is doesn't matter that much little bit performing operation of matrix. Perform operation jechuun akkuma laallee operation jechuun yaala baqaqsanii yaaluu jechuudha. Baqaqsanii yaaluu operation in real life doktoroonni itti fayyadaman jechuudha. Maaliif baqaqsanii hodhu? Okay, operation yaala baqaqsanii hodhu jechuudha. Operation jennu doktoroonni isaaniif itti fayyadamu warri medicine kennuun kun jechuudha. Akkuma sanii akkuma achi keessatti fayyadaa ture as keessa marii keessumaa fayyadaa ture maal fayyada jechuudha. Mathematical shishinii keessatti jechuudha. It's using like that operate the mathematics and fix it after he is spread it and then fix it and hold it qabee jookaa'u walitti fix it godhee walitti qabatansa jechuudha. Fakkeenyaaf maatisima 2 plus 5 plus 2 yoo jedhama fakkeenyaaf maatite here is operation mana godhu jirte asitti nama walitti ta'uu jirte jechuudha. Kun fix it godhu jira jechuudha. Fakkeenyaaf kunimmoo torba yoo ta'e torba yeroo fix yoo spirit gisee goonu akkana ta'a. Garuu fix it gaafa goonu eega deebisnee hodhine booda yookaan suphinee booda maal tuumamaa kanatu sabin kajawa bifuma saniin bifuma achi gaditti yookaan kutaa gaditti fi akkasuma unitiiwwan kaan keessatti operation of mathematics laaltanii turtan mathematics kuma laalaa turtan asittis the operation of matrix in ilaalaa jechuun matrix kana fakkaata. We say it finally if angle the specific idea mirror is the operation of on matrix. The apply principle of matrix to solve problem akkasumattillee apply goone jechuun agarsiifna. Apply principle goone hojiidhaan yookaan according our the environmental situation or circumstance kan inni kana jechuudha. Akkaataa naannoo keenyaatiin kan walitti qabnee tokko tokkoon godhamu ta'a. Follow me to determine or define that problem with me. Rakkoon yookaan dhibaawwan jiru isaan murteessu yookaan solve godhuudhaaf formaalitti kennuudhaaf na hordofan affeerratiyya. The main contents of the matrix bu'uurota matrixidha jechuudha. Bu'uuronni contents of the matrix maal fa'aadha? The determinants and there is the properties of their property and the inverse of the sequence. Inverse of a square matrix. And there are systems of what? Systems of equation with 2 or 3
variable akkasumas illee isin kun maaliif fayyada jiru akkuma fakkeenyaaf kutaalee gatiisatti waa'ee elimination kutaa sagalitti baratan jeetan adda addaa akkasuma ni jira kutaa sagal keessatti around unit 2 or 3 but here I don't know exactly sorry dan beeku garuu unity kutaa sagal keessa ka jiru I'm sure of that kutaa sagal keessa ka jiru namna elimination barani elimination itti cuma jenne actually elimination method graphical method waan jedhamu jira kutaa sagal keessatti deebitanii ilaaluu dandeessu asitti malee the three variable achi fakkeenyaaf x plus y equal to something lakkoofsa fedhe asitti y plus x plus y something by elimination method into here is true is when we subtract from them here is eliminated jechuun balleessu jechuudha tokko balleessee kaan hambifatee jijjiirama sanii gatii sanii barbaadu yaada jiru asirratti garuu karaa gabaabaadhaan kan barnoota Kramer's rule keessatti jechuudha three variable jechuudha three variable yeroo inni eenyu faana jijjiirama sadii qabu three variable jechuun fakkeenyaaf x plus y plus x plus y plus and also z jechuudha it is one variable it is two it is three variable kana jechuudha jijjiiramaawwan sadiin kana haala ittiin gatiiwwan isaanii ittiin barbaannu we will find it within the matrix keessatti kan agarre yookaan wajjin qo'annee desabdeen bafannu ta'a jeenamtedha inverse isaallee akkasuma inverse of the square of matrix kajuus tokko kan laalatu square of matrix when it has equal column and row and their elements are the same then we call it that matrix we call it square matrix enani tokko kan laalu ka row fi column row column jechuun garee jechuudha garee groupitti yaabarada column gisee nu row gaafa inno tarree kana maali tarreedha groupiin ammoo we draw like this akanatti kaanu gaditti ayyaana maali column jennaan kuno akkatti labba gadi row jennee tarree group garee ammoo kana vertical and the horizontal one column is vertically horizontal and annual row mali horizontal is like this no but then you can don't worry okay introduction what does the introduction the marks appear whenever from information to expressed in what to express in the tables. One such examples of monthly calendar as shown in the figure that kan keessatti kan mul'atu kanatti bifa kanaan ka karakteri akkana qaba kanaan taa'ee kana maalinnaani we call it the matrix ennee yaamna jechuudha matrix. One such the example is the monthly calendar like that where the column gives the day Kalamani mal nukanna gives a day. Pay attention. Kalamani is we call that one vertical. When we talk about the Kalaman, we should have to remember verticals. The verticals above vertical. No logic. Anato yaada chukodan vertical. Mal nutti majasiti Kalamani asara kanna kun day nutti majasiti. It is Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Waan jamu itu guyyaa nutti mujjira kolaman is gives the what days of weeks guyyoota torbaaniiti nu jira and the row is gives the date of the month date of the month eenyu the row in horizontal line kennu jechuudha sararri labbaa kun maali guyyaa maal nutti mujjira lakkoofsota isaan
deeti gisee innuma jechuudha. Guyyaa jechuudha kan maaliiti kan manzilii san keessatti ji'a san keessatti kan immoo kan maali jennaan row. This we call the one what the horizontal row horizontal jennee turre. Pay attention on here, don't forget. Okay, kind of fakkaata. The matrix is simply a rectangular table and array of the numbers written either in a matuta keessa feetu the bracket sana keessattis barreeffachuu dandeessanii akkasuma barreeffamaa jechuun innis feetu fadha maal keessatti we write it in the what the whole brace and the bracket or the arrays come from the arrangement. Arrange ordering we put it it's order yeah, ordering array arrangement okay kind of that. Arrays on numbers of reading fadu wana kaisa fadu ang kaisa if kawo yanda mark sin fadu kacho fama na kaisa fadu moka square vakado wana kaisa ti akam yanda enyo matrix have many application in science kaiti itafayda mo tayo kaya akasuma computer engineering kaiti matrix calculation are used the connection with solving linear equation le solving godai enyo matrix. In this unit you will study matrix operation and on matrix operation on matrix and determinant. You will also see how you can solve the of linear equation using the matrix fayyadamtee akkamitti linear equation solve goota waan jedhamu. Linear equation is the degree of linear equation is 1. You got me? Okay. Historical note. Many people have contributed to the development of the theory of matrix and the determinant starting from the 2nd century. Jara lam of century Boylanian and the Chinese used the concepts of connection with solving simultaneously equation. The first abstract definition of the matrix was given by Kailis in 1858 in his book is named Memory on the choice of matrix. We have matrix algebra definition, addition, multiplication, scalar multiplication, and the inverse. Algebra of matrix definition, addition, multiplication, scalar multiplication, and the inverse. He also gave the explicit construction of inverse of matrix in terms of determinant of the matrix. Arthur Kailes nama jedhamu kitaaba isaa memorize qajeelottilee waa'ee kanaa barreessee ture. Waa'ee maalii? Waa'ee matrixiidha. Hedduutti fayyadamaa turanii jechuudha. Opening problem. The considered nutrition of the drink, which is the consist of whole eggs, will oranges, juice, and the food energy and the proteins of each ingredient jechuun wantoota mi'eessituu jechuudha. Nyaata keessatti wantoota galan jechuudha. Wantoota nyaata keessatti heddumina jechuun waan nuti xiqqishoo fakkeenyaaf soogidda barbaree soogidda barbaree akkasuma spicy qajeellee jedhama jechuudha. Salt, spicy, the tomato waan kan ingredients
irraa uumama waan sanarraa isiin uumamu jechuudha. Orange fa'aa inni waayyamu milk eggs jechuudha. Illee aannan orange burtukaana cuunfaa burtukaanaa jechuudha. Juicy the food energy and the protein qabani. Each of them is ingredient given the following table as keessatti kanneen jira. Eegiin meeqa? Eegiin takka maal qabdi? Energy calorie meeqa qabdi? 80 qabdi. Garuu proteinii meeqa qabda? Giraama 6 qabdi. Eenyu? Eegiin takka. Killeen takka jechuudha. The cup of milk. Burcuqqoon takka jechuudha. Burcuqqoon aannanii takka. Calorie meeqa qabdi? Calorie 160 qabdi. Garuu proteinii 9 qabdi. Akkasuma a cup of juicing tokko jechuudha. A cup of juicing tokko meeqa qaba? 110. Maal calorie? Proteinii 2 giraama qaba. How much each of do you need to produce a drink of 540 calorie and 25 grams of protein? Ajo formula kami dalagama formula cream law wanya mun wasati yalga barate khasani ture formula Kramer's rule wanya mun kanan dalagama ta garu amma gas godani dile yojichuni denda yaada manjicho kanmati khana Kramer's lawi hambalinan gama dumarati wajilalaga amma fakene jaga bada fakenya fama is 25 grams yoo kana eenyu walitti ta'anii 25 nu dhufa yaada yoo itti yaadanii godhuu dandeessan. Fakkeenyaaf amma when 2 egg add to 1 egg eega 6 protein qabaate eegi lama maal qabdi jechuudha? 12 qabdi. Okay, akkasuma kaappii milk of caappii takka fudhannu proteinii meeqa qaba? Giraama 9 qaba. Ida'u okay, akkasuma a cup of juice ammas cuunfaan meeqa qaba jennee proteinii tokko birciqoo takkaatu 2 qaba. Birciqoo 2 yoo ta'e birciqoo 2 proteinii meeqa qabdi jechuudha? 2 proteinii 4 giraama qabdi jechuudha. Yoo walitti daanu meeqa dhufaa? 4 plus 9 is 13, isn't it? Yeah, 13 plus 12 is 5 gram each. 25 gram kanaafuu kilo calorie isaanii yeroo barbaaddu maali 80 gulama walitti goota 160 ida'uu kanoo gumee qabdanne cup of milk guuta qabdi 160 itti daata 160 itti daatan samboota koi Mary right on you. Ibbata jaatam ida'u okay. Akkasuma ibbata jaatam kunis eenyuti 1 cup of milk iti aannan birciqoo takka. Akkasuma kana lama fudhannee 200 fi meeqa jechuudha? 220. When we add them we got 540. Here is 16 plus 160 is 30 what? 34 or 2? 32 I think, isn't it? Yeah, 0 and then 2 0. Yeah, 2 plus 2 is 4, 3 plus 2 is 5. We got 540 calorie. Akana bifana ni barbaadu garuu tokko tokko Kramer's rule kan tokko laalu ta'a. Don't worry that much, we will find it. Kaun open the folder. Okay, matrix let R is the set of real number, M and N is the positive integer number. The rectangular array gone arrangement gone number in or real number of the form kana fakkaata jechuudha. A sub 1 giseennu A subscript jechuudha. A 1 giseennu kalaman is must row is the must
have to written in what before the kalaman. Row is must have to written before the kalaman. Pay attention. Kalamani dura rawi mali barreeffamu qaba jechuudha. Rawi tokkoffaa and then kalaman. Yoo rawi lammaffaa kalaman waan taree tokkoffaa gruppii akkanaati jechuudha. Bifa kanaan barreeffama. Waan hin jalqabaa maal turte jechuudha. Waan hin jalqabaa maal rawiidha jechuudha. Tiyaanoo waan hin tunoo. Let me make it big. No, asitti waan hin tun maali? Tun rawii tunoo kalamanii jechuudha. Akkasuma kunoo waan hin kamaaliti kawaaliti karawiiti. Kunoo kalamaniiti. Kunoo waan hin kamaaliti karawiiti. Inni no. Where is n? N is for what? For kalaman. 2 is for what? Row. 1 is for what? For kalaman. 2 is for row and 2 is for what? Kalaman. 2 is for row and n is for what? Kalaman. Akan icha kadiyemta. Okay. We record m and m by n.